Magaalaa Finfinneetti iddoowwan garaagaraa duulli qulqullinaa adeemsifamu irratti argama. Kanaanis magaalattii qulqulluu fi jireenyaaf mijatu akka taatus uumuun danda'ameeti jira. Kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraattis duulli qulqullinaa gaggeeffamaati jira. Saganticha irratti Daayirektara olaanaa Eejensii Qulqullinaa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa dabalatee hooggantoonni kutaa bulchiinsa magaalichaa, dargaggoonni tola ooltotaa, hojjettoonni qulqullinaa fi hawaasni magaalichaa hirmaataniiru. Duula qulqullinaa ji'oottan darbe keessa raawwatameen naannoowwan hedduu qulqulluu fi jiraattotaaf mijatoo ta'an uumuun danda'amu Daayirektarri olaanaan Dr. Isheetuu Lammaan himan. በጣም ተጨባጭ ውጤት ነው የመጣው በተለይ 2013 ላይ bu'aa gaariidha kan argame keessumattuu bara 2013tti dhaadannoolee garaagaraa fayyadamuun iddoowwan balfi karaa seeraan alaa itti gatamaa ture qulqulleessuun bo'iiwwan bishaanii balfa goggogaan cufamaa turan qulqulleessuun hojii gaarii hojjenneerra kun itti fufuu waan qabuufis har'as duula kana kan gaggeessaa jirruuf. Jiraattonni kutaa magaalichaa duula qulqullinaa irratti hirmaatan magaalattii qulqulluu fi miidhagduu taasisuudhaaf hojii jalqabame cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. ከግል ንጽህናችን ጀምረን አካባቢ dhuunfaa keenyarraa kaasnee qulqullina keenya eeguu qabna. Bakka jireenyaa fi bakka hojiis dabalatee dhaloota dhufuufis waan qulqulluu ta'e dabarsuu qabna. የጽዳት ዘመቻ የሰዎችን ቀስቃሽነት መጠበቅ የለብንም ወይ? duula qulqullinaa kanarratti kaka'umsa namootaa qofaa eeguu hin qabnu. qajeelfama mootummaarraa dhufeen qofaas ta'uu hin qabu. Hundi keenya hirmaachuu qabna. Qulqullinni duula qofaan osoo hin taane hojii idilee keenyaa ta'uu qabaa kajaan Daayirektarichi jiraattonni magaalattii duula magaalaa Finfinnee qulqulluu fi magariisa gochuudhaaf eegalamee cimsanii itti fufuu qabuunis jedhameera. የኢቨንትን ጠብቀን የምናደርገው በዓላትን ጠብቀን የምናደርገው መሆን የለበትም። guyyaa sagantaa fi ayyaanni jiru qofa eegnee qulqulleessuu hin qabnu. Qulqullinni hojii guyyaa keenyaa ta'uu qaba. Akka magaalaa keenyatti bilookota garaagaraa 6,885tu jiru. Bilookonni kunneen qulqulluu ta'uu qabu. Gaafa bilookonni qulqulluu ta'an aanaaleenis qulqulluu ni ta'u. Kutaa magaalaa keenyaas ni qulqullaa'u. Yoo akkas ta'e magaalaan keenyas qulqulluu taati. Duula qulqullinichaa irratti jiraattonni kutaa magaalichaa 3,000 ol ta'an hirmaachuu isaatis ibsameera.